Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota obsaatuuf jala warri argamtan akkam jirtu nagaa fayyaa keessanii baga nagaa taatan. Akkasuma mee barnoota xiqqoo takka waliin haa ilaallu. Innis maali? Facebook jechuudha. Yeroo ammaa kanatti namni Facebook hin fayyadamne jiru. Facebook keenya kophaa keenya fayyadamaa jirramoo akkasuma nama waliin fayyadamaa jirra isa jedhu waliin ilaalla. Yoo nama waliin fayyadamaa jiraanne akkamitti akkaataa itti nama san uf jalaan laagaawot goonee baafne erga laagaawot goonee baafne boodarraan paaswoordii Facebook keenya jijjiiranna jechuudha. Paaswoordii Facebook keessanii jijjiirachuun dirqama. Maaliif ufii kootii arge jechuudha. Maaliif Facebook tokko banee odoo fayyadamaa jiru odoon poostiin godhin namni na jala dhufee poostii waa godhe akkasuma waan ani hin barbaanne fidanii sheer gochuu danda'anii. Kana waan ta'eef nama waan hin taane dhufee Facebook keenya nu waliin fayyadame waan nu quba hin qabne dhufeetiin nu jalatti poostii godhu uf jalaa laagaawatu goonee akkaataa itti baafnu isin agarsiisa. Akkasuma kophaa keenya fayyadamaa jirramoo nama waliin fayyadamaa jira isa jedhu argitanii uf jala akkaataa itti baastan isin agarsiisa. Video kana yoo isinitti tole like share subscribe gochuu hin irraanfatin isiniin jechuun barbaade. Facebook keessanirra galtan jechuudha. Facebook keessanirra erga galtan boodarraani gubbarratti tuqaan sadiin kun ni jira jechuudha. Gubbarratti Facebook keessan tuqaa sadiin gara harka mirgaa kan ogoota akka gaditti hiixanii haala kanaan isin fidaa siitingii filattan jechuudha. Tuqaa sadiin gubbaa kana erga tuqxan boodarraani setting isa jedhu jala kanatti ni jira. Xiqqishoo isii ol harkiftanii haala kana isa setting jedhu kana filattan jechuudha. Settingii kana gadi seennee kanarra galtanii erga settingii kanarra galtan boodarraani ol harkiftan jechuudha. Ol harkiftanii security in the log tajatu tanatu jira. Isii tana keessa jira jechuudha. Namni Facebook keessan isin waliin fayyadamaa jiru as keessatti isiniif mul'isa. Security in the log isa jedhu kana barbaaddattan jechuudha. Isa keessa galtanii erga isa keessa galtan haala kanaan isiniif fida jechuudha. Kun amma silkii kan kooti jechuudha. Samsung isa jedhu kunis silkii kan kooti. Facebook kan awwala jalqaba silkii biraa irra bane eegasillee deebi'ee lammataa silkii biraati irratti bane jechuudha. Kana waan ta'eef silkii keessan lakkoofsa isaanii beeytanii kana waan ta'eef ofirraa baaftan jechuudha. Yoo namni biraa bakka kana jiraate select isa jettu tanatu jira. Isii tuqxanii tiniin ilaaltanii akkamitti akka waan ofirraa baaftanis isin agarsiisa. Bakka kana dhuftanii eegasi. Isii tan ogoota akka gadi tuqxu. Kunuun akkanatti isinii fide jechuudha. Warra Facebook keessan bilbila biraatirra banate haala kanaan isinii fide jechuudha. Kuni amma inni kun amma silkiin kan kooti miti jechuudha. Ofirraa baasa. Maaliifii na jalatti namni share godhe jechuudha. Isatu banatee waan ta'eef itti fayyadamaa jiru garummaa ni Facebook kana. Haala kanaan ilaaltanii silkii keessan hin ta'in uf jalaa tuqaa sadiin kana tuqxanii baaftanii jechuudha. Tuqaa sadiin kana erga tuqxan boodarraan haala kanaan isinii fida jechuudha. Haala kanaan isinii fida. Yoggoo inni haala kanaan isinii fide laagaawot bakka jettu tana isa account jedhu dhiiftanii isa account dhiiftanii laagaawot isa jedhu jala kanatti yookaan isiniif mul'atu taate laagaawot bakka jedhu kana jechuudha. Bakka laagaawot jedhu kana ogoota akka gadi tuqxanii jennaan intara jechuudha. Ni gubata. Akkasitti laagaawot gootanii uf jalaa baaftanii hunda isaatu haala saniin uf jalaa baasaa isin jechuun barbaade. Nafaana baa hunda isaatu akkanumaan uf jalaa sadiin sayyoo tuqxan. Itti as jirtu kana isa kana odoo hin taanetti
Seed account ka jedhu kana dhiiftanii log out ka jedhu tana gadi tuuyitan jechuudha. Bahee jira ammin. Amma kanallee itti deebitanii tuqaa sadiin san tuuytu. Haala kanaan log out gootanii of jalaa baaftu. Taree jira jechuudha. Haaluma kanaan of jalaa nama isin jalatti dhufee waa share godhu of jalaa baaftan. Adii irraa gara foolootti deebifannaa akkasuma adii irraa gara peejitti akkamitti deeffannaa warri jettan isin agarsiisaa nafaana bu'a. Fakkeenyaaf adiin keessan kuma shambiree yoo tare achi boodarraa nama adii deebisuu hin dandeettanii namni illee isin jala seenuu hin danda'u. Peejii yoo taate gara miidiyeenatittu haga dandeettan namaafis deebisuu dandeettan adiitti namaa gochuu dandeettan. Kana waan ta'eef isin agarsiisaa nafaana bu'a. Waan salphaadha. Fakkeenyaa profaayilii isaa bira galla jechuudha. Profaayilii isaa bira bakka profaayilii kana tuqne jechuudha feesbuukiin. Erga bakka profaayilii kana tuqne fakkeenyaaf nama feesbuuk kana dura peejirra jira isinuma agarsiisuuf gara adii deebise jechuudha. Fooloo 1000 fi 500 fi wayii adiin isaa immoo 2000 fi 800 fi wayii. Isa kana hundaa yoo akkamitti gara peejitti deeffanne isa jedhu waliin ilaaluu dandeenya. Nafaana bu'a. Tuqaa sadiin profaayilii keessan duratti tuqaan sadii jiru kana isa tuqxan jechuudha. Fakkeenyaaf isin agarsiisa. Tuqaa sadiin kana tuqxanii erga tuqaa sadiin kana tuqxan haala kanaan isinii fida jechuudha. Haala kanaan isinii fida. Haala kanaan yeroo inni isinii fidu gadi buutanii jala kanatti tiruu on profiles isa jedhu kanatu jira isa jalaa kana jechuudha. Isa kan oggota akka gadi tuqxan haala kanaan isaan eeggadha shabakaa kiyyatu dadhabaadha. Haala kanaan isinii fida jechuudha. Yeroo haala kanaan isinii fide tiruu on isa jedhu isa jalaa kana tuqxan. Haala kanaan amma gara peejitti jijjiiramee jira jechuudha. Feesbuukni kun gara peejitti jijjiiramee jira. Akkasii haala kanaan itti fayyadamaa isiniin jechuun barbaade akkuma argaa jirtan 4300 fi wayii gara peejitti jijjiiramee jira jechuudha. Feesbuukni kun jechuudha. Akkasii haala kanaan itti fayyadamaa isiniin jechuun barbaade. Video kana yoo isinitti tole like, share, subscribe gochuu hin irraanfatina.